Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin baankota ammoo akkuma jedhe baankota qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa galee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii ture. Guyyaa har'aa ammoo baankii qacareen baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara maallaqa biyya keenyatti ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin ta'ee karaa baankiitiin illee jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin daldala isin ergeen meeqaan oolee hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Hoo dabalees dabaleen jedha. Yoo qannases qannaseen jedha jechuudha. Salphumatti ani tokko isaan dubbadhaan waan ta'eef sirma qabdasanii baay'ifatu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma fakkeenyaaf akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii Hawaashii jechuudha. Baankii Hawaashiin guyyaa har'aa yoo ergattanii biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii amma qabdasanii baay'ifatu jechuudha. Salphumatti kana qabadhee dhufuma akkuma jedhe baankii Hawaashii immoo baankota keessa baankii tokkoffaadha jechuudha. Baankii Hawaash kan caale hin jiru jechuudha. Jijjiirraan yookaan sharafannaan isaanii baankiin Hawaash akka Itoophiyaatti jechuudha. Baankii guddaadha jechuudha. Kan Oromiyaa keessatti hojjechaa jiran kun naannoo kun hin beeku malee akka naannoo keenyatti jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti baankiin Hawaash tokkoffaadha jechuudha. Baankiin Hawaash baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii hin caala jechuudha. Jijjiirrannaa yookaan sharafannaa isaa salphumatti itoo bilaak maarkeetiin wal bira ga'ee jira jechuudha. Baankii Hawaash guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Karaa baankii Hawaash filatamaadhaan jedhanii jechuudha. Hordoftoota koo warroonni karaa baankiitiin ergatan baankii Hawaashiin ergadha. Baankiin Hawaash baankii daldala Itoophiyaa hin caala jechuudha. Garuu yeroo ergatanii baankii yuuniyeenii fakkeenya biyyoota garaagaraati gaafa warroonni karaa baankiitiin ergatanii beektu yuuniyeen baankiidhaan ergama. Garuu ogguma sanii yuuniyeen baankii dabalataniiti lakkoofsa baankii Hawaash qabaatanii lakkoofsa sanitti kennitu jechuudha. Maaliif kallattiidhuma baankii Hawaash irratti isinii galaa jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa irratti otoo hin taane baankii Hawaash irratti isinii galaa jechuudha. Maaliif akkaawuntiin yookaan lakkoofsi kan baankii Hawaash waan ta'eef jechuudha. Sirrii akkasitti illee karaa baankii Hawaashiin ergachuun hin danda'ama jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin immoo egaa dallaalatu nu erga. Dallaala saniin akkuma jedhee dabalee moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa biyyoota ani qabadee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri, haala Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyyaala Kuweet, Dinaara, Baareen, Dinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Joordaan, Dinaara, paawundi sterlingii, yuuroo, iswiis firaankii, koronnaa, turkii liiree fi ijipshaan paawundiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota beekama akkuma guyyaa hundayyuu biyyootuma kanaan qabadhee dhufa. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyyaala, paawundi sterlingii, yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin guyyaa har'aa biyyoonni dabalanis jiru, biyyoonni hir'isaanis jiru, akkuma kaleetti biyyoonni jiranis jiru jechuudha. Walkeessa haala sadiin jira jechuudha guyyaa har'aa. Itoo bilaak maarkeetii biyyoota 20 qabadhee dhufe keessa biyyoonni kun dabalanii kun qannasanii kun akkuma kaleetti kan jiranirree hin jiru jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 86 fi saantiima 51 jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin qannasee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii naannoo saantiima 10 qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii Hawaashiin jechuudha birrii 100 fi birrii 51 fi saantiima 67 jechuudha. Karaa baankiitiin jechaadha. Akka kan itti Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 36 fi saantiima 39 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 8 fi saantiima 74 jechuudha. Kan itti Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 25 fi saantiima 26
hoomarri haalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 85 fi saantiba 01 kan ittaanu Duubaay dirhaamin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 50 fi saantiba 78 akkasuma Duubaay dirhaamin karaa baankiitiin baankii Hawaashin jechaadha birii 43 fi saantiba 94 jechuudha. Kan ittaanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 49 fi saantiba 71 akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Hawaashin birii 43 fi saantiba 00 salphumatti baankii Hawaashin jechuudha. Birii Saawudii riyaalli Saawudii tokko birii 43 sharafamaa olee jira jechuudha. Kan ittaanu Kuweetii diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 600 fi birii 7 fi saantiba 03 jechuudha. Biriin Kuweet guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Kan ittaanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 94 fi saantiba 42 kan ittaanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 26 fi saantiba 61 jechuudha. Biriin Chaayinaa akkuma kaleetti jira jechuudha. Hin qannannes hin daballees jechuudha. Kan ittaanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 63 fi saantiba 07 biriin Joordaan illee qannasee jira jechuudha guyyaa har'aa. Kan ittaanu Paawundiidha. Paawundi sterlingin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 51 fi saantiba 80 akkasuma Paawundi sterlingin karaa baankiitiin baankii Hawaashin birii 200 fi birii 4 fi saantiba 99 kan ittaanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 19 fi saantiba 56 akkasuma Yuuroon tokko immoo karaa baankiitiin baankii Hawaashin birii 100 fi birii 79 fi saantiba 19 Swiss Baankiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 36 fi saantiba 26 kan ittaanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 20 fi saantiba 36 Turkii liireen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 4 fi saantiba 35 kan ittaanu Ijipshaan Paawundiidha. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 3 fi saantiba 92 Yemen riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78 Israa'el shekeliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 58 fi saantiba 41 Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 2 fi saantiba 07 Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankota keessa baankii Hawaashin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraamoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma jechuudha. Birriin biyya Joordaanii yookaan Libneen paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan jechuudha. Birrii tokkichi kan Beerutii birrii tokkichi Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Baay'ee saantiba wayiiti jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoo waan ta'eef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiraatte doolaariin baay'ee jira. Fakkeenya afaan asirratti doolota 3 maqaalee jechaadha. Amma Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hinneen baay'eedha. Ani sadeen kana maqaa dhee malee kan ani maqaa hinneen baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin doolota kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii dhaan irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo bilaak maarkeetii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Birrii 100 fi
birrii 86 fi saantiima 51 irraa eeggatu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaarri tokko guyyaarraa karaa itoo bilaak maarkeetiin kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattanii baankota keessa immoo baankii Awwaash jechuudha. Akkuma jedhee Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankii Awwaashiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 51 fi saantiima 67 jechuudha. Salphumatti kanaan irraa eeggatu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko kan ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi biyya Turkii yookaan Libneenii birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan irraa eeggatu yookaan assaabbatu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.